sani namni hundi barra amma ugi muadara yaan wanta yaani garte jetti yaani sangubbarra garte jannannummaanu finfinne tana jira takkalee umaatu bargaafa wanti gabrarara wanti sante finfinne te amara durti birratti arku kana khanas biradake bajises jajansi gal idan jannani nam burayu sagadafi to idan finfinnu matana jira jajansi gal akasi sheekutiin manzara tunis garte oliyaateeti hiltanii fi skyline kana bulchaniiti garte guyyaa dheeraa manzara kana wayifi mugasalal nuti walgayis wajjiteenya gaafa ampipi sani sheekha kana ija foto nu khaasan jani ugi dabba amara kana lala manzara khaatani sallab khara inni laalun gargati akka suuraan fuulemo akka suuraan fuulon namni chi gilaasi khaayate chi taa'u jira sheetichi nama walgayirra jiru laalun jira yettaami atire inni mo takka na dabase masha Allah subhanallah jakata aydigal ma jarri kuni ija shamaran babbare dunar gitu male ija ummata buqqaye ummata miidhame argitun qabdu mazarantun indisan account dura freeze goda aishi amma sheekoti yo wajette isan intu inni account masani freeze goda ugi hotel kana bule mali malla qabala sheeti chigana way gojutti bu barbada balidde be ase khigana itichi hotel ajaiba kana isagara galu bar amma waye ummata kenna kana kitabul jismi mal jara kamitira ummata oromiya keda kuna amma keda tu manne alfina ma gara kuma didama tikalae gaye yukabu kae kadume akasi hararge ya kana kesa kuna akasi tiga bukati ngasena jira ya ina kamale taara shifirtuni asi jima olfidu fi warman balatatani kunuyu gide wono jere kachkach goru barbada bir metina ma sema saman kana yu tirahesu barbadani jiman kunu akol internet ko gajari namni duara jole kachale mushrafa duara warman jima isan tirahe sangesu wangara ke kitabul jismi akamiti la ajira ya iya madiyenya kana fa ararge fi akike tati badana ndema yu malifi kuta kana namarati mati yefati amma abiyyi sirni kun amma namni ugi abiyyi jan abiyyu mako fajibitani nun jan abiyyi jechun biyya san kaisa sirna sigale namni qabe hayyota lagate dofa fironfate demu jil isawan te fa abiyyi inni amala satti mal goda nama isarra wabe kun fe irra wadala la alla tala ya macharasha wadal no jama rizigale afana mara kana dumbe gadi ashi wadala ra umal la alla tajichu nama kana kaisa afana rabat ma ju wadal no yecho الخمر من المال قابونا راتيوتي الحمار الكبير جيتشو ودلك غاريت من شاريرتو ودلك غدايچو هاري غدايچو الحمار الكبير ديرتو جيتشو سو وني خنانا كتيف كايو متاسا كايو نسا بيجتن اماتو صدوم يولين بولجادا بكرتو اما نمني راب قودي من جا سو خناف ديني سا قدام مالي nama ijarame namni ijarame kun mal qaba sabbonumma qaba jechu sabbonumman tun isa biqilte yo jette khanaaf raga walle takkanin siyaadachiisu qaba barbada michu baayeen qabali tabiftu tirra damsa ko gahini oromota maraga fa inni jusan namni wali umbe ko bekal adam haru ashi achirra khati sabbonumman banantun gaafa adam saddo usun shawatul demu warakanya tijan sunundi warakan sunundi sabbonumma oromo walitti du holdem tibekal yal rakonte nyafi rakonte nyundi takkajechu ibsuda holdemu jirti wana kana tan daga barbado hawasa wan kana umwar ture jarrukun usun imbaratini ujechu arraga isani colombia fi harvard undara graduation gode malaya so kayo isa sambakanga udah ummanni duro dapat ummata laman kana wante ummata kana dursa mal gode
ittidhiisee tokkummaa isaanii daafe. Nama meeqaatu gaara Suudii kana wal godhan ragaan ijateetii miti. Isaan lamaan kan adda baase. Akka gandaan gosaan ganda bira ta'ee gosa wal nyaatan waan. Gosaa miti gosumaa hunda gachuu qabna qabsoo hin ejjirraa. Baasu jira midhaa. Galatooma carraa argadhee mana kanatti waan dubbadhuun qaba. Waan uummataa jechuudha. Hadha tultullaan gadi yaatee gonofaa guurattee gadi yaate hundisii kaabineen waan itti maxxansitu dhabdee because woboon achi hin jiru. Wobootti maxxansuudhaaf woboon hin jiru ka buqqisaa jiru uummata kana ka buqqee tokko mootummaa waan ta'eefi sagalee dhabe uummanni riraa. Uummanni riraa ji'a sadi dura buqqisanii dirqiidhaan waraanaan buqqisanii sharaa jala gannaqanii gongoma gannaqanii nama 10,000 olii achitti kun horii isaa oofatee muka keessa faca'ee roobni itti roobee daa'imman isaanii haroon guurattee jala namni maqaa dha'u dhabamee Oromoon ija irraa qabattee keessattuu Oromoon godina sanii keessattuu godina Baalee keessatti namni ija irraa qabatee hayyoota ta'ii sheekota ta'ii olomoota ta'ii all of them abbootii gadaa ta'ii namni marti ija irraa qabatee uummata kana akka feene ajibbinu ajaalannu garanaas ilmaan Oromootti garasiis ilmaan Oromooti jaan kaabineelleen bakka birarraan dhuftu achuma keessaa Taarargee isaa taatu Jimmaa isaa taatu warri gaara hidhatee jirus akkasuma amma nuti tokko wanni uummata gartee warra siyaasaatiin jennu adara akka gartee dibichi gucitarra walaade kamiidha mucitaadha akka citaasan hawaasa keenya akka nu jalaan goone akka nu jalaan miine barbaannaan lolli hawaasa keessatti kan taanee jennaan tokko isa kana lammaffaa irratti obboleeyyan kiyya ani madurallee dubbadheetiin ture buqaatiin tuni iddoo amma ture kana keessatti tarii waan haaraa ta'uu danda'a. Waan fi beelaan qe'ee ofii firaashii ofii warraa bakka hin beekne baqatee hamilee wal cabsuu walirratti duuluu hawaasuma kana warra bosonaatii fi warra kaan caalaa ofii gartee hamaatti ta'anii akka namnillee hin gargaarre afaaniin waan hin taane waan namarraan eegamne jechuu yoo sheekha jiitu faafaadhaas taate akkumaatu jette san afaan dippiloomaasiitiin namni kun nama guddaa nama arsii qofaaf bakka san dhaabbatee miti afaan dippiloomaasiitiin ni arganinis ija qaba gurra qaba miidiyaa hin arga afaan dippiloomaasiitiin nama saniin hawaasa keeti abbeeraawwan teeti haadhoowwan teeti obboleeyyan teeti ilmaan keeti arra buqqee yaala jira sagalee tahii fi waan barbaachisu godhi jaanii afaan dippiloomaasiitiin dubbachuun seera sirna kasanirraa hafe arrabsaa gaddeebisaa xiqqeessaa waan hin taane jechaanii nama kana sagaleen gaafatanilleen akka hin jirre hubadhaadha nama gartee arraan tana sheeyxaaninu ummata keenya arsii cinaa yoo dhaabbate anna gammachiisa sheeyxaanni jinniin namni humaata kan beenillee yookaan innawaa diinillee arraan tana yoo gartee ummata buqqeessan bishaan kenneef na gammachiisan fakkeenyaaf Mubaarak Baalee akka nama tokkotti namatti ergee qarshii 50 fi 60 filimaa fi isaatu waan fedheef isaa ta'u deema hawaasa san biraan naagaa jee namatti erge nama niin amana jeetti namni akkas godhee ka biraa ka jiru jira hin jiru kanaafu nu wal nyaachuu wal cabsuu maal akkasii miti akkanaa miti jechuu qofa osoo hin taane qindeessanii waan barbaachisu sirnaan hawaasa ofii cinaa dhaabbatanii sagalee takkaan Awwaaroo sigistii kana waan miidiyaa ergaa jirta moo dagatte abbootii itti keessaa baanan? Ergaa fi torbaan yaadadha ji'aanii. Tebe keessaa namni mootummaa keessa jirus gaafa hawaasni ofii tokko rakkate gaafa sagalee ta'uuf jala deemnee hawaasni Oromoo akkana arrabsine raayyaa miidiyaas haa ta'u faarsee bulaas haa ta'u yaani ati bakkuma fedhe isaa jiru haa jiraatu gaafa waan gartee waan silaa nuti jechuu qabnu yeroo takka yeroo harkaa baatee isaan jaanii jira dhugaa rabbii ati raayyaa miidiyaa dhuma faarsee bulaadha soddaa an deeggaraadha an hawaasaa deeggaraadhaan malee ani faarsee bulaasii miti raayyaa miidiyaasii miti ammoo deeggaraa ta'e yeroo takka
yeroo amma fakkeenyaaf raayyaa miidiyaa fi gartee faarsee bulaanis yeroo waan atuun jenne isaan jaanii jira. Dhugaan siin jaa sagalee hawaasaa ta'uu irratti hin baanaa beek. Itti yaadanii hajaan harkaa baanii habaatee hajaanii. Ammoo gaafa san isaaniinis teenkiyuu jechuma. Gaafa immoo isaan meeysanii hawaasa kanarra qumaara taphachuu barbaadan dhukkee warraa kaasan maafi mushkila. Yoo immoo sagalee ta'aniif eenyu sagalee taata. Isii kana godhe mootummaa keetii kana godhe eenyummaarree taata. Badaqa kana jaanii yoo nama san abaa fi kanaan deebisuufi maal itti gale laata? Anas gochuun jira. Wanti ani jechuu barbaadu gara namuu paartii gara namni asirratti waan godhe deeggaruu mirga isaa bakka uummata kana uummata ittiin bira dhaabachuun dirqama isaa. Biyya keessatti rakkoo guddaa baay'een ilaalchi ilaaluun yookaan tokko Abiyyi jedhaa kun waraana adda bilisummaa Oromooti jedhe. Nama kana hundarra rakkoo keessaa jiru waan Abiyyi waraana milishaa babbaasa milishaa waan nyaatu qabu mindaan qabu mindaan inni argatu hin uummata saamee uummata irraa argatu jedhu. Karaa laali karaa hin beekne uummata babbaasee mindaan inni kaffaluuf hin jiru. Uummata gara fuudha uummata baqsuudha dirqamaan uummata kanarraa nyaatuudha. Uummata kanarraa wanti kun akka dhaabbatu paarsantii guddaa diyaaspooraan wantoonni biyya garaagaraa jiran sagalee ta'udha. Warri waa qabu mallaqa qabuun gargaaruudha. Kan warri biyya keessaa ammoo milishaan irratti xiyyeeffannoo guddaa milishaa irra kaanii wanni isin diinooyi raasa diinooyi waraana jechuun daangaa irratti kan beenu nuti. Waan daangaa irraan seenu cabsee seenu daangaa irraa dhoowwudha. Ka biyya keessaa kana kan dhuura keessa jiru maal irraa eegan? Wanti uummanni ofirraa dhoowwa wanti irraa eegan hin jiru garuu achumatti waraana itti kennanii uummata miidhanii uummata gaccabsanii milishammaan gabbaatee achumatti dirqamaan uummata irraa nyaatti uummata bobbaasanii waan uummata bobbaasan kana akka nurraa kaasu mootummaa xiyyeeffannoo itti xiyyeeffadhu. Kallattiin mootummaadhaan latti abbaan fedhe waraanni fedhe biyya keessaa jiraatu uummata hin galchu. Ka uummata galchu uummanni nagaan bahee galudha. Uummanni kun gabbayee kutatee bocatee gabaa gurguratee galee nagaa argata jechuudha. Keessanuu galatooma namoonni waa'ee gargaarsaa akkamitti gargaaraa jedhaa jirtanii fi warruma amma asirratti illee ka'aa ture bisillee dheengadda jirta jettanii olumaa utuma gurguddoo duraan hawaasa keenya bira dhaabbataa turani karaa saniin akka haalli mijaa'u dhiibbaa godhaarra yeroo haalli mijaa'eetiin jedhee isin beeksifnaa akkasitti obsaa uummata keessanii sagalee tayaa. Baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajnaa jaalattoonni fi dinqisiifattoonni jiranii fi uummanni Oromoo bal'aan immoo boruu galgala sa'aa tokko akka Itoophiyaatitti Jowaar waan amma biyya keessatti ta'aa jiruu fi fuula irratti maal akka godhamuu qabu ibsa bal'aa isinii waan kennuuf itti qophaa'aa jechuudha fi warri paartii badhaadhinaatii fi qaamni birallee warri Jowaariin wajjin diskas godhuu barbaannaa yaada mo'ataa uummata kanaa ta'uu qabnaa warri jettanillee dirreen bal'aa. Olii goota immoo gaafiif deebii jira moo haasa'uma godha? Dirreen bal'aadha waan ta'eef boru galgala.